waggaa tokko waliin haasofne waggaa tokko amma waliin haasofne kana keessatti itti meen ture an ilmoo argachuun fedhaa yerumnaan turuun barbaadu ilmoo argachuun fedhaan jedheeni hayyee naan jedhe jechi isaa suni hayyee naan jechuun isaa anguma harka kiyya keessa na galfatu malee ilmoo isaati sanatti hin fedhunni. Kadda ji'a lama booda eega wal fuunee booda ilmoo argadhee jechuudha. Ilmoo argadhee ilmoon arganneen jedheen. Eegan jedhee booda ji'a lama booda wal fuunee ji'a lama booda. Itti fufi nan dhagaa. Eega sanii immoo jijjiiramaa dhufe mana namaan dalagan ture ulfuma sanaanii na dhukkuban ture naaf hin dawwalu jireenya biraa eegaleeranni. Asumaan maal naan dawwaltu anoo mana namaan dalagaa na dhukkubuu jira fooqii irraa kufee waa ta'uu jira manni hin dalagu kun fooqii darajaa 3 minaalbaat utuma mana miidhuu kufee waa tokko ta'uu hin danda'a. Laazima na hubachuun qabduun jedheen tuman akka jedhu baatii 3 hin geenye kanuma inni lakkaa inni jireenya biraa eegaleera anaaf gizeen qabu sigalee asumaan baatii 3 sana keessa baatii 3 tun ga'iniini wallollee mire kana keessa gizee wallollu hanga baatii 3 kanatti naaf hin dawwalu achumaan akka namni natti hin dawwallee godhe yeroon isaanii naasofne ammoo an nama biraatiin illee haasa'u maatii kiyyaan illee haasa'u naaf hin ta'u na dabbara siigalee gizeen isaa wal dhabe asumaan maaliin godhe akka namni tokko naaf hin dawwalleen godhe garuu namni sagalee naa qabuu hin danda'a miseejii naa barreessuu hin danda'a isallee taanaan siigalee imoo misenjera kiyyalleen qabaa sana waa tokko hin goone sana booda sagalee naa qabuu hin danda'a miseejii naa barreessuu hin danda'a. Garuu baatii tokko qulqulluu taa'ee jechuutu sagalee tokko naaf hin qabin miseejii tokko naaf hin barreessin naaf dawwaluu hin danda'u namni tokko naaf dawwaluu hin danda'u keessa na dhukkubuu jira namni ilmoo argattanii beeytan nama biraatiin dubbachuu waan argee namaaf hin ta'u sinigalee waca waan argees nama dabbara innillee na dabbarsiisee miti asumaan akka namni natti hin dawwalleen godhe. Guyyaa tokko jechuun guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko miseejii salaataa rabbi naa barreessee yaa warra koo akkam jirtanaan hin jennee jechuudha. Siigalee baatii 3 ga'e baatii tokko qulqulluu taa'ee beeki. Achumaan maaliin godhe sagalee tokko naa barreesse na dhukkubuu jira ammoo saatii sanatti beeki. Mana namaan dalaguu jira. Bakka jiru taaptaa godhaa gaayis. Sana booda nama hunda bilookiin godhe isallee bilookii godheen. Taa'ee jechuudha. Yeroon bilookii godhu gooddanyaan isaanii beekan. Gooddanyaa isaatti meen akkana wallollee jirra isa mana walirra gallu sanaa jechuudha. Gooddanyaa isaatti meen akkana bilookii godheen jira wallollee akkanatti nagatee naaf hin dawwalu. Akkanatti immoo ji'a tokko qulqulluu taa'ee utuu miseejii tokko salaamtaa tokko naan barreessin ji'a tokko taa'ee naan bilookii godheen jedheen an nama na dhukkubuu jiru guyyaa tokko na gaafatee hin beeku. Kanarratti bilookii godheen jedheen dhaqee maal jedhee gooddanyaan isaa walitti taraaramaa dhiisaatii isiin jaartii kan keeti yookaan immoo ulfa garaadhaa qabdi tuma isiin sitti balleessiteeyyuu irraan barbaadinii dhiisiif walitti taraaramaa jedheen aay hin barbaaduu jedhee jechuudha. Garuu kana gidduutti wanni hin dagadde ji'a 3 ji'a 2 irratti ilmoon kun proogiraamii malee argachuu jirra yookaan ammoo ulfa karoora malee jedhee karoora malee argachuu jirra ilmoo kanaa naan jedhee jechuudha. Ji'a 2tti wanni hin dagadde kana gidduutti kana garaadhaan qabaani. Kana jechi kun ammoo maal akka ta'e ati fedhii ilmoo argachuu qabdaan ni fedhii ilmoo argachuu hin qabu jechuudha as keessatti. Hin qabu. Qooti carraasii kenna dhaggeeffadhu waan jettes waan hundayyuu dubbatta ayyeetti fuuf. Nan kakad. Dhagaa ciniintee kakatti malee dhagaa qallaalidhaa iyyuu hanqaaquu duudhaa mata attan baachisa ganaa abshir. Warabbal kaabaa nan kakad. Wallahi billahi na ilmoo kana gubbeetii qabee nan kakad barbaade. Ilmoo miti sina balleessina malee ilmoo kee maa balleessina kakaadha itti fuuf.
Oke rakkoon qaba. Kanaafuu achumaan kana gidduu takkannaan jedhee bilookiin godhee jechuudha. Hanga ji'a sadii. Sana booda gooddonyoon isaa dhaqanii itti manii hin barbaadan. Maal ilmoo qabdii dhiisii ka ilmoodhuma kan keetii jedhiitii jedhameen aayi. Ilmoo siis hin barbaadu jechuudha. Utuu taa'uu ulfi kiyya ji'a torba moo ji'a torbanatti fakkaata gizee geenyu inni mana wajjin kireeffataa jirru sun mana kireeffadhaa jedheen isaan wajjin dalaguu wajjin buluu wajjin ooluu jechuudha. Warri kan kee da'uu kaateetti mana kireessiif jedheen anaan dhufee maallaan jedhe biyyatti galii manarraa baanuun jedhaa jira biyyatti galii dayii naan jedhe. Iqaamaan bilookii irra jira garuu hanga ji'a sadiitti kan jecha kana ana dhaqee maaliin jedheeni mana naa kireessi innis baanuun jedhaa jira mana naa kireessiin jedheen yoo galte biyyatti galii alabalazaa ammoo asiisiin kireessuu naan jedhe iddee amma abdishaanitti dubbataaru kana isa dhaggeeffatu ofiin baate moo gaafa mana kireeffattu ofiin baate moo isaatu baasee jedheemi mallaan jedhe innillee ragaa naa ba'uu danda'a inni manni irraa baane sun zeenuun jedhamu jechuudha goddanyaan isaa naan kireessituun jedheen biyyatti galtu dayii iqaamaan qaba malee saatii sanatti paaspoortii hin qabu biyya galuudhaaf inni biyyumatti na galchuu fedha yaani deebuu kiyyan fedhu ilmumaa waliin sinii galee paaspoortiin kiyya hin baane akkamittiin galaan jeeni kalaas naan jedhe asuma goddanyoota kan keessi gorsaa jira goddanyootuma kan keetii waliin jiraadhu yoo biyya galte immoo haala wasaalan aadii naan jedhe si galee si gargaaruu nan danda'a inni biyyumatti na darbachuuf beek asumaanan deebi'een goddanyaa isaatiin gaafan qodaa guurradhu qodaa guurrataan jira wajjin jirtanii kunoo qulfii naa kenni jedheen qulfii akka inni naa ergamu godhee qulfiin naa ergame si galee inni quba qabaa beek goddanyaa isaati wajjin jiranii bilookii irra jira malee asumaan qulfiin naa ergame gaafa sana jechuudha dhufeen harkatti qabaa qodaa kana dhufeen harkatti qabuuf deemaa qodaa kana amman guurradhutti yaani dhiirri dhugumaaree namni ni kaana marraa qabu namni akka dhiiraatti yaadu tokko warri kiyyeessa deemaa yookaan immoo garaadhaa qabdi jedhee nama yaadaa jechuudha dhufee qodaa namarratti qaba. Dhufee qodaa guurradhee qophaa kiyya fayyaa torbaa moo 8 yaadadhu garuu qodaa kiyya guurradheen mana kiyya kireeffadhee kun ollaan qaba jechuudha. Si galee kireeffadheetiin dhufe. Isan dhufe kanallee naa dawwalee eessa galte naan hin jenne eegaan ture jechuudha. Eessa galte yaa warra koo wallaahi billaahi eessa galte qodaa guurrachuu kan kee dhageera eessa galte naan hin jenne jechuudha. Goddanyoonni isaallee kadhatanii dadhaban sobaa jedhan jirrilleen innilleen sobaa jedhu. Sinii galee akkasittiin qodaa kiyya guurradhe yoo inni nagade xayyibi bakkeetti hin da'uu qaba bakkeen jiraachuu qaba quba qaba akka mana sana keessaa qodaa guurradhe ammallee hanga sanatti inni dhabne inni baatii tokko maal taa'ee ga'ee hidhame eegan qodaa guurradhe. Wanni isin beekuu qabdan haqqii kiyya qabsiisee boo'icha kiyya. Namni rabbiin biraa waan dhabu sinii galee raamadaana keessan guurradhe mana kana keessa raamadaana qaba kuna ollaan qaba jechuudha gaafa mana kana galutti sinii galee akkasittiin dhufee qodaa kan kiyya guurradhe inni siif hin kireessu naan jedhe jechuudha garuu wanni sun beekuu qabdan ammallee naaf hin kireessu jedhe malee nama biraa janajjanee nama biraatiif inni janajjanu sun karaa Liibiyaa irratti obboleessi isii hidhamee ennaan na gargaari jetteeni maallaqa gargaaraa ture jechuudha. Indoom goddanyaa isaa irraa fuudhee isa hojjete irraa dhiisaati goddanyoota isaa irraa fuudhee isiidhaaf ergaa ture jechuudha. Sobamee ajaju. Kunola wallaahi billaahi quraana qabeen qaqaddan. Isinii galee anaaf nama warra ni kaanarraa qabu mucaa garaadhaa qabu mana naa kireessuu dide isiidhaa garuu ergee fi akka hidhaadhaa baasan gochisiisee jechuudha. Karaa Liibiyaatti na jalaa rakkatee obboleessi kiyya jetteeni jennaan. Isinii galee asumaan baatii tokko booda amma naa dhabaan dalagaa beeka kana hunda'u
wallahi la abin baati ta qofan boqadde faawu goddonyonni kiyya muconni miidhamtaarraa beennaan hin beemane ammallee warran na gargaaree goddonyonni kiyya hanga wanaatti illee warri na gargaaraa jiru jira isinii galee na gargaaraa turanii jechuudha. Kanaafuu akkasittiin baatii tokko dalagadhee baatii tokko qofa taa'eetiin da'ee jechuudha. Eegan da'ellee mana hospitaalaatti da'eena mana mootummaa hospitaala mootummaa imaan jedhaniin hundi innammaan beeka jechuudha. Ajaa'ib. Otoon hin qabamini kana didees. Laa karaa jira gizeessan qabamee karaa jira dhagaa jira garuu nama naa erguu hin danda'a akka rakkataa jiru hin beeka. Ati eega ulfoomte qaamaan isaa waliin argine jechuudha. Akkam. Jechuun isaa wal argitaniitu walitti isaan eega wal ulfeessitanii wal argitaniitu. Eegan ulfaa'e darbaa kiyyan fedhu bar. Eegan ulfaa'e wanni itti beeku qabdu. Wal xabbafameera jechuudha. Ani fedhu kiyyan hin fedhu. Okay, ishitti fufi utuu ati daanga hin qabameere. Indee Siija meeqa qabam? dawuu raafanii silaan indee sanatti lama naafamu maali? Adii sanatti makkanaa wayii yeroo inni qabamu. Ayyee. Sana booda in turre garuu mana hidhaa keessa taa'ellee anaaf yaadu isii sanaaf dawwalaa ture. Wallaahi billaahi rabbi. Nama inni waliin qabamee turetu natti maqaa. Nama inni waliin qabamee ture. Ragaman tala kana akkan argadhu kan naa godhallee nama san. Nama inni waliin karaa deemaa ture. Nama inni waliin hidhamee hidhaa keessa waliin turan natti meechu. Yoon soba dubbataa raadhe immoo rabbiin an dhiisin jecha kanarratti. Wallaahi billaahi isin irratti hin kakadhu. Kana hunda jechuun qabamee biyya galeellee maatii isaa utuu hin argin Addis Ababaa bu'ee achirraallee dhufee jechuudha. Sigalee maatii isaa ajaa'in agarra. Maatii isaa amma ittiin dubbadhu haati dhiisiiti. Anaaf ilmoodha naan jette haati isaa. Nayyuu dhufee nan agarree nuyyuu karaan muratee jira na fakkaata. Mucaa waan inni ta'e hin beeknu. Dhiisiiti garuu mucaa kan wanni achitti si gargaaruu danda'u hin jiru biyya galchisiifuun guddisaa yoo inni si gatee. Wallaahi nuufillee dawalaan jiru waggaa lama naan jedhan waggaa lama. Sigalee ati addeebi'ee jechuutu maatii hin argin dhufee maaliif intala sanaa dhufe kan maallaqatti ergaa ture sana jechuudha. Banagaraachillee inni gizee nama janajjanu gizee dura nama jaallatu maallaqa namarraa kutan. Himatuma keetti waan na janajjanu isaa dhiisi. Himatuma keetti deebi'ati garuma himata keetti deebiisa kan irra. Anallee dhugaattu yeroo niqaama baafadhu sana keessatti na gargaaree ture. Iqaama yeroo kan baafatte inni qaadiyaan isaa yeroo dura utuun hin ulfaa'in duratti. Birri isaatiin iqaamaa si baase moo birri keetiin? Waan hin ulfaa'u seen inni iqaamuma baafadhee hojii bareedaa kan dalaguuf na fedhe sigalee. Birri isaatiin si baase moo iqaamicha birri isaatiin si baase? La anillee keessaa qaba. La na gargaare na gargaare. Birri isaa meeqa sitti baase inni? Keessaa qaba laakiin. Wallahi yaadadhu garuu ma wal mammayneeti yaani ani nan dalagaa yaadadhu sa rabbi beeka jechuudha. Ayyeetti fuuf. Nan dalagaa an kuma lamaan hin dalagaa innillee akkasuma hin dalaga sigalee cubbuudhaan hin dalagaa jechuudha. Nama dalagus hin fedhaa ofiifis hin dalaga inni nama dalagus immoo dirqama namni isa bira jiru dirqama isaati dalaguun ilmoo argachuu hin fedhu sigalee kanaafuu akkasittiin. Jia kiyya hin beekaa miti ree dhufee maallaan jedhe yamanii ga'ee deessee naan jedhe jedheen sigalee jedheen garuu sagalee naa qabe malee sagalee kiyya dhaggeeffachuuf dhiisuu isaa hin beeku laa sigalee dhufee suudii dhufee amma maallaan jedhe naa dawwale isa kana naaf dawwale sana sagalee naa qabe jawwaala nama. Jawaalan qabu naan jedha. Jawaala isaan abarsiisuu hin fedhu ta'e hin beeku jawaalan qabu bishaan keessa narraa bu'ee naan jedha. Jawaala namaatiin naan dubbadha. Haa dhufee maal naan jedhe? Ilmoon kiyya deemtee naan jedha. Deessee deemtee naan jedha. Ilmoo baatii lamaa moo maaliiti beek? Ashoofaadhaa beek?
deemuu jammartee naan jedhe deemteen jeen sigale guyyaa sanii mee dawwaltee fi beeytaayii jedhin eegasanii eega jecha kana naan jedhe dawwaltee fi beeytaayii jedhin guyyaa tokko naa dawwalee hin beeku jechuudha sigale kana dubbiin mana mustashfaatti ammoo wanni ni ta'e deebi'a amma moo maal irraa feetan sababa inni nagateedhaaf mana hidhaa keessatti wanni hin ta'in jiru da'ee bultii hadda mana hidhaa galee jechuudha sigalee sababa mattaawqaa isaa dhabuutiin utuu na bira jiraate mattaawqaa isaa illee hin dhabu kanayyuu kan rabbi naa tolche waraqaan kaan hojjechiifadhe dafiiti yoo inni si bira hin jiraanne waraqaan kaan hojjechiifadha nan biyyarraa hojjechiifadhe ergadde sanatti kafiilli kiyya naa baase malee har'a mana hidhaan jira jechuudha har'a yoowwanaa wallahi laafiif okay namni biyya kanatti yoo seera mana hidhaa jiraate mee san si deebisa amma qoy isattan darbaasaaf handa bare kenna waan kana hunda dhaggeeffateera fedhiin ati sirraa maal irraa barbaadda gama keetti xumuruufani ilmoota guddisure okay ilmoo guddisuu maaliif hin gargaaru itti deebi'uun feetu in fed ilmoo isaa haala kamiin akka inni guddisuu barbaadda jechuun isaa dabaree kennuufani sirraa xumureedhu ilmoo isaa moo tokkoffaa beeki gaafa mana hidhaa galu sana kafiilli kiyya farramee akkamti na baasee beekta wulii qaamaa baasanuuf farramee na baase mucaadhaaf jechuudha amma qaamaa baasiif naan jedhanii paaspoortiin isii waraqaa si agarsiisuu danda'a waraqaan paaspoortii kennee paaspoortiin isii baatii tokko qofa oolee dhufa turee dhufa amma baatii lama ga'ee jira baatii lama dhufaa naan jedhan baatii tokko dabarfatee jira baatii tokko ga'ee jira jechuudha eegan baasee fi waraqaa amma sin agarsiisuu hin danda'a iqaamaa baastaa fi naan jedhanii jechuu kafiilli akkasitti farramee na baase digalee kana hunda maallaqa ittiin baasaa ture liqeeffadheen itti baasaa ture qabaadheetii miti gargaarsa okay dhaloonni keessaati waan nama hangalle tokko na gaafataa jiran eessa dhaloona kanatti ana beekaan achisi deebisee saafan kenna nama hedduun na gaafataa komentii caggoo jimmaa gaaroo caggoo bashee gomma jechuudha innois bashaayaa yookaan booree okay booree maatii kenni kaasii hidhe miti abbaa keetti isaaf ni kaasii hidhe thank you okay ummata keenya kabajamoo kan dhaggeeffataa jirtan egaa sa'aatii dheeraa turreerraa utuu isa barbaadnuti dabaree isaaf kennuu deemaa jirra akimallee raayyaatii fi aasaasii dhaggeeffateera aasaa deebii kennee ka'e furmaan ilmoo isaa immoo maal tarii ilmoo kana waa akka ta'e jira ilmoon kun koomiti jedhee beekaa jedheen beeku okay ilmoo kana waa akka tamoo kooti jedha waan jedhu sarraa dhaga'uu deemaa jirra namni mana kana fooloon goone mana kana fooloo gochuun tokkummaa miidiyaa neetwoorkii filannoo keessan godhachuun dagatinaa miidiyaan kun tamsaasa kallattii biyyoota garaagaraa keessatti tamsaasu cimseetti fufee jira waan ta'eef hundi keessan miidiyaa keenya hordofuun fooloo gochuun dagatinaa rakkoowwan garaagaraa kan furuu dandeenyu kanagaanis kabalaanis lolaanis tolaanis xumuramuu hundayyuu xumuruuf miidiyaan keenya halkaniif guyyaa isinii dhaabbachaa jira TMN sagalee haqaati galatooma okay akimal miyuutii irraa baay'ee dabareen keeti waan isin dubbataa turtirraa jalqaba of ibsi bakka dhaloota kee sana booda deebii kenni taati mataa oo qabaattis mataa waan isin himtettis deebii kennaa waa ilmoo keetii kanas waa wal dhabdes sireessituu miira keessan galin waan jiru dhugaarra dhaabbattee dubbatte waan jiru wanti miira keessan jiru ayyee itti fufi keeti maayikii amma jalqabaa kaasenaa saamen illee jalqabaa kaasii bakka dhaloota keemii jalqaba akkatti walitti dhuftan hunda isaa tokko tokkoon wanta tambiftu jiru bakka dhaloota keetillee walumaa galatti ijoollee aggaarooti godina jimmaa anaa gommaati ganda booree diinsaraa jedhamu amma isinii nagatee jetteetu hindi kan isinii mattu
nagatee ilmoon harkatti gatee gaafa naa bilbiltuyyuu gaaffii gaarii na gaafatte na dhiisee hin bane jettee quba si qabdee jiru seenaa yaa. Dhagahuun jira dhaggeeffadhu amma. Amma waa'ee ilmoo irratti tokkummaa jalqabaan ofii kootiif osoo majuulatee jiru ofii kooti aduu keessa dhaabadde dalagee dhiiga buusee danfeetan isitti qaamaa baasuun koo dura buusee itti yaade akka ilmoon argamu nan beekaafan isitti qaamaa baasee ofii kootii qaamaan qabuun hin beeku ijoolleenis. Nagaarta? Nan nagaa'e. Osoo danda'ame immoo viidiyoo fa'aa dubbattee nuti tola. Viidiyoon bahu. Dhiisi wanta ittiin gaariidha. Atis dhugaa argatta. Dhugaa keessi namni hin argaa. Gaariidha utuu viidiyoo baratte. Siillee dhugaan arga. Inni kaan mimmaan buuse gaafa siin boossu dhugaan keessi. Anuma kana azaaru tokkuma naaf hin mijoonne dhiifama. Ayyeetti fufi bakka rakkoon qabu argineera waan ta'eef kabajamu uummata keenya. Akkaawuntiin kun immoo abbaa dhimmaa miti quba qabaadhaa. Kan nama biraati boodaa fi quba qabaadhaa jechuufan. Kan nama biraatiin seenetti fufi. Inni bilbilan qabu haaraaree fi biyya galee dhufe hankooti na bira jiraaf. Itti hubachiiseera abbaan akkaawuntii nama biraati. Inni nama sana bira jira dubbatu rakkoon qabu fuula isaa argineerra rakkoon hin jiru. Ayyeetti fufi. Akkasitti qaamaa ajaa'ibootti dubbattee qaamaa dhugaadhamni kan itti haajomtan. Mannis kan itti haajomu dhugaadhaami. Dhuguma qofa barbaada. Akkasi kanaafiyyuu osoo ni qaamaa hin qabne kan inni qaamaadhaa siinaa baasee egaa walitti dhufne ilmoon akka argamu isitti simeera rabaddura nama du'a yoo ilmoon argame rakkoodha wanti kun anufi kootii qaamaan qabu amma juula ati majuula ta'a booddee biyya kanatti ilmoo argatanii guddisuu hin ulfaata jennee walii galtee irratti hayyee hin galte yoo ni qaamaa sii baasee galtee dheessa hayyee ishee jetteen naan kanatti walii gallee birrii gaditti naqee qaamaatti baase. Isi wanti isin keessaa qabdu tokko iyyuu hin jiru. Dhugaadha yoo kan isin barbaadan dhugaadha yoo ta'e. Nan dhagaa dubbadhate ishee. Akkasitti ajaa'iboonis nama jiru. Ajaa'iboodhaan waliin dubbatanii walii galanii kan walii galee iyyuu jira beekte. Dhuftee akkasii qaamaan baafachuu fide akkas jetteenna. Didee ka'eetan maalan jedhe. Erga walitti dhufne ilmoon gidduu keenyatti argamuu waa hin oolle yoo ilmoon argamte immoo bornu rakkisaani qaamaan qabu galtee deessaa kanarratti walii galle sababni ni qaamaa baase gaafa hojjettuufis miti. Waadan waasaa oolte jechuudha. Sababa ilmooti jechuudha. Namni hima ijoollee lama ilmoo argate rakkata yaadichillee bareedaadha. Yaa galtee deessee deebitaa qaamaa qabaa. Itti fufi. Ofii kootii utuu hin qabaatin itti yaadee akkas. Amma kanaan utuu jirru gizuma iqaamaan ba'ee ka'u jalqaba ajaa'iboo yeroo sadii dhayite ittiin lolte. Ajaa'iboodhuma kana jechuudha. Arraba dura namaa du'a. Ajaa'iboo kanaan dhayitee loltee waa'ee qaamaa irratti iqaamaa walii galanii birriin kaffalee walii galanii dhufanii iqaamaanii birriin isaa amma kanaan ga'u itti dabaltee nyaatte malettee ajaa'iboo dhayitee mutatu goote. Utuu an jiru akkamitti isiin fakkeenyaaf jaartii gootii utuu an jiru akkamitti dhayitee ajaa'iboodhaan dubbatte waan rakkoon utuma isiif isa gidduu rakkoon jiraate dhuftee yaa jaarsa koo yaa abbaa manaa koo naa gaafadhu ajaa'iboon akkana na godhe naan jechuu qabdi immoo dhayitee dhiira tokko loluu qabdi. Naan dhorke ajaa'iboon dhufee natti himate akka nam tokkotti rabbi kabajataan balleessiin dhufee jaartii keenya irraa dhowwii jedhee natti hime. Wanti qaamaatti ba'e kun immoo hariin isaayyuu fatuuraa qaba. Dhagaartaame? Sirriitti dhagaaratti fufi. Inni nama nurraa nyaatu miti akkasitti isallee maqaa balleessitee akka itti nurraa nyaatee waan arge jettee akkasitti bakka loltee al tokko irraan dhowwe. Irraa dhowween otoo an jiru dhayitee dhiira tokkoon loltee dhiira tokkoon yoo haasofte aneefati walaa manaa miti jedheen itti hime. Mataadhaan ejjette malee jette ani niisuu naan jette beekte. Sifu as bayi amma video banadhu xiqqoo si akka wanni kennin yaati video naa taa'e xiqqoo si itti fufatti dhagaan jira. Dhagaarta? Yaa sirriitti dhagaan jira. Mataadhaan ejjette malee inni suwanii jette. Ammas taa'anii kaa'anii ammas wal lolani beektaa yeroo sadii wal lolani. Mee sobaa jettu innis dhufuu danda'a ajaa'iboon. Mataadhaan ejjette malee deessiin jedhettiin kakattaa beekadhu. Karaa wal harkatti hin qabin dubbatee hafitu harkatti hin qabin. Amma gizuma iqaamaa kan gaattee kaatu tokkummaa bakka harakaanni isa takkaa jiru miti beekte.
Agarda? Eeyyeen itti fufatti sin dhaggeeffataadha miutii qabdeensi dhaggeeffataadha itti fufatti hin dhaabini. Akkasitti harkaan akka addaa ta'e bakka lamuu haasaanis jijjiiramee nama hundaan lolama bakka ajaa'ibootti kakkatamee markata shortaadha qeensi kasasaa ijoollee mana kee jirtullee nan qabsiisa waa hedduudha bakka Ajaa'iboon immoo ajaa'iboon si dhagaa jira asumaanuu si dhagaa jira ajaa'ibi abdii shaaggaaroo bira jira si dhagaa jechuuf kan itti fufu. Akkasitti maali niitii kana jaartii kanarraa dhowwuu dadhabdee naan jedhe halkan irri barraa na kaase natti bilbilee jechuudha aariidhaan. Asii tokkummaa itti dabalee maal taatee maaliif ati namaan loltaa sin dhowwine ennaani mataadhaan ejjedhu ati nama bakkeerra dhuftee naan loltaa naan jette jechuudha baa afaansitii ba'u. Lakkii waa seera qaba waa seera qaba akkasumatti yoo inni sii lolee natti mannaa natu gaafata malee ati akkamitti dhiira tokko na itti haasofta akka waan hin jirre maaf na goota jedheen jechuudha. Akkasitti bakka sana booda anees bilookiirra eessan jira bilookii sanarraa kaaftee kana bilooyte immoo irraa ittiin dawwala qaxxitaallee gaayana bilooyte akka kattu yoo ani hin bilooyne jettu qaxxitaadhaa dhaqxi jechuudha. Sim kaardii lama qabdii na bilooyte na bilooyte utuu teenyu ji'a tokko geenye. Maalirratti bilookire waan inni irratti bilookire Koi mati afitu obsat afitu. Okay. Ji'a tokko booda obboleessa itti madde beekte obboleessa itti mannaan obboleessi maaliif bilooyte maaliif akkas goote akka kun sirrii miti walirra nama fageessaa dhowwu jedheen obboleessatti hime obboleessi jechumaan gaafannaan ammallee beeke ulfeessiin jettu kun yeroo san ammallee ji'a tokkoma ji'a lama wayiiti beekte na ulfeessee nagatee badee jette ofiif na bilooyte taayib nama bilooke mee saa hin argate daayitee na bilooyte imuraan na bilooyte waayisaabbiiraan na bilooyte. Kanammoo yoo so baay'atte ragaa nama hedduutu jira. Ansanayyuu akkas naan jedhama ulfeessee badee naan jedhama jedheetan isuma siinna bilooytu kana waa hundatti ni dhiise otuu teenyuu ammana arabaa jirti ittiin beeka beekte sargii wayii tiiktookii ittee sargii wayii tiiktookii wayii waraabbatte gadhiifatte beekte. Sittin himne? Nattin himne. Ayyee. Asuma. Mee seena waa fa'aa irratti gaafadha. Boodana jalaa baddi. Zargii isaa irratti eegan lakkiftee taa'utu sattin himin kanuma qofa naa deebisi dhaqee innanne kanuma qofa. Na dhaggeeffadhu. Sargii sana mee viidiyoo isaa yoo qabaatu yeroo tokko sargii maaliif boo sargii miti. Nama yeroo tokkitti heerumtee bakka sagantaa wayii dubbisaa dhaqe dubbisaan dhaqe gadootii irra jira haati sana bilookii irra jira isheen qofa naa deebisi bakka sagantaa wayii tuusatti hin gaafanne bilookii irra jira nagatee ji'a meeqatti bar rakkoon qabu wama si gaafu qofa naa deebisi sargii miti talaabii hin danda'a rakkoon qabuuti wama si gaafu dhaatteetta moo hin dhanne sargiin na hin bakka sagantaa wayiituutti hin dhaatteetta moo hin dhanne intala eebbisuun naqee gajee ji'a tokko maal heerumte bakka anda kee itti fufi bakka sitti min dhattee ayyee itti fufi itti fufi obboleessa kee. Akka itti tiktokii irratti argeen bakka dubbiin addiidhuma kana wal tuffatanii bakka kana ga'uute jedheen bakka ofumaa kooti keessa deeffadde isa sinadhaa akka nama waan tokko tuun balleessinii miidiyaa irra baatee si bira dhufteen tini jettu kana bakka ani keessatti deeffaddeetuma keessuma taa'adenniisi jechuudha. Achii booda bakka sin beekuu nan beektuu jette afaan sidiin. Hadda rakkoon dhufee jennaan na barti moo? Sin beekuu nan beektuu jette jechuudha. Nagaafachuu sin dandeessu. Bakka naqus bakka maal ta'us nagaafachuu hin dandeessu jette. Akkasitti tapha keessaa galee maal jedheen gaafa dareeyan. Ana kan ofitti godhes ana kan iqaamatti baase anatu ofitti godheemi maal eessa qabeen haasaa waraabessatti ta'u foonfeen ta'e beekte eessa qabeen haasaa ansilaa nama waan koo sin ilaallatu siin jettee siin sin ilaallatu jette na gaafachuu hin dandeessu naan jette jettee taani giifti hin jenne ani sabi
Injanya. Rabbi Rabbiin nama Rabbi ilmoo kana naa fuudhu jedhe akka kattu. Inka katta. jechuu. Na gaafachuu hin dandeessu hin jenne. Maaliyyuu na gaafachuu hin dandeessu jette. Ji'a meeqa booda reessuun egaa nagattee ji'a meeqa booda reendi sargiitii miti baar. Gizee sargiitii miti baar. Nama nagattee ji'a meeqatti dhufe Meetta fitu koi. Yeruma fedhe haa ta'u sin barbaadu jettee taane ati waa'in koo sin ilaallatu yeroo fedhe haa ta'u ture. Waa'in kiyya ammaan booda ati nama nagattee ji'a meeqa ture isa sanarratti miti beek ji'a meeqa ture sin ilaallatu ammaan booda nan beektu waan taateefi nagatteetta waan taateefi ana sin ilaallatu anaa ji'a meeqa taa'ee sana gadhiisee nagatee dhufe. Innaa sana dhufaan jirta? Sana gadhiisu dhufe. Inna sana dhufaan jirta? Ammoo sin ilaallatu re? Amma si ilaallata moo sin ilaallatu? Tokkummaa. Ilmoo isaa laallata ana laallatu. Oye ayyee xumure obboleessoo xumure. Nan fixadhaa qoya nan tokko. Akkasitti sababni ni qaamaa sana baasee sababa isinii galtee deessuuti kan akka walii gallee jirus mee hin jenne isa jettu kanarratti walii gallee ayyee jette inni ganaa qaamaa sanatti baasee gizee wanti kun argamu wayyee galtee deessa kalaas paaspoortii sirreeffadhu birrii paaspoortii itti ergee dhayitee paaspoortii dhaqeen dhufee bitadheen dhufee naan jette achii booda dhayitee yaasiitiin mari'attee akkasiin mari'attes immoo utuu isiin dhufte natti himin ijoollee akkana jedha aartii hin galuu na galchuufi hin galu anaan egaa walii gallee qaama baafne waa'ee galuu irratti anammoo deebiftee maal goote nama isiitti sharri yaadu na goote na galchuufi ani hin galu asumatti jennaan hin galin jedhanii ijoolleenis gooddanyaan si dhowwanii akka itti dhuftee guyyaa tokko bilookirra na kaaftee ani galuu nanniise mana naa kireeffadhu qodaa sanaa guutii maal jette akka harakaataatti sayyuu dhufte beektaa bilookirra na kaafte dirqama kan kee jette mana kireeffatte jette meeshaa isaatti naa guuttee dirqama kan kee Nagootaa jette beeki nu waliin haasaan jirru bilookirra jirra akkasitti ni maalan jedheeni ani hin jedheeni kan hin gaafa dura aduu kana keessa dhaabadhee iqaamaa ofii hin qabne sitti baase akka rakkoon kun asitti cinqii biyya kana waan hin dandeenyeef illee gargaaruudhaaf ulfaataadha biyya kanatti ilmoo argachuun kanaafanii yoo isa haasaa ilma namaa ta'e akkuma walii galletti galiitii da'i kottu sin gargaaraa waa'ee galuus ta'e achittis ta'e mati geessee deebitee dhuftaa. Haadha kootti kennitee ati koo guddiftu rakkoon qabdu deebitee dhuftaan jedheen lakki hangalaan jiru jette amma kanaan ayyaan immoo itti sii kireeffatte Koi gaaffiidhaan nun qaba fixatu qoya nu siisisas gaaffiidhaan nun qaba. Dhaggeeffadhu akkasitti asumaan bakka narraa ayyee jette deemtee dhuftee hiriyaan qaba hiriyaa koon gaafanne amma dhayitee jechuudha. Ofiin bulummaa si dhayitee mana bakkan kaa'ee baatee ofiin bulummaa si qodaa guurrattee dhayitee kalaasi. Ani hin beeku bakka isin kireeffatte ammaa walitti hin beeku. Okay, ati ilmoon kiyyaa miti akkas kana sanas hin jenne isin sibilookee ati isin bilookee jechuudha. Bilooyinaan takkaan bilooyinaan takkaa bilookee. Ilmoo isin waa akkatti hin qabdu jechuudha. Ilmoo isin waa akkatti. Kanaaf iyyuu haasaa. Waa kanneen. Okay, gifti ati abbaa warraa keetiitii ulfaa situ bilookee kun waan hin biloonne siin jedhaa jira. Baatii meeqa hin bilookere? Baatii meeqatti hin bilookere? Amma irraa baaftee barbaadaa jirta miti maal? Amma irraa baaftee barbaadaa jirta miti? Ulfa isaa garaadhaa qabda miti ati? Ulfa isaa utuu garaadhaa qabda. Dhugaan jiru naasaa moo dhugaan lafa jiru. Ilmoo isaadhaa garaasii jiru akkamitti bilooggoota re'atu hin barbaaduun kennu oolu kunoo. Ulfa mucaasaa qabdaa yoo hin barbaadu. Wanni bilookee moo? Akkuma sila sitti hime bara. Ulfa kan koo hin feene pirogiraamii malee ilmoon kun dhuftee naan jedhee. Mee waa sigaa. Waliigalteen keessan galanii gaafa ilaal arraba si dura dura dhaggeeffatu. Galanii gaafa iqaamaa si hojjechiisu akkan si hojjechiisu atu dubbattee tamitire. Gaafa iqaamaan bahu ulfi garaanan jiru hin sobin. No waliigalteen keessan fuulduratti ilmoon argaman illee galanii deemuudha miti. Maali ilmoon eessa yoom dhuftee nani akkasitti mari'annare
insoba wallahi billahi yani bodu matti ilmu argatte nama takkama sajedanu Fuulduratti yoo ilmoo arganne galteelee isin karaa walii galtan jiru. eywa walii galtaniitu kana irratti obboleessa koo akiman. Walii galleerra. Okay, obboleetti koo walii galteettaan moo walii hin galleen? iqaamaa gizeenaa baasumoo nama fayyada yoo da'umsarrattis jechuumoo fakkeenyaaf iqaamaan kun galtee deessee deebita si gargaara jettanii walii galteetta moo hin galle? Iqaamaa baafachuun asumatti nama fayyada natsaa fayyidaama namni qaamaa qabu akkasitti walii gala. Ila isii kana eega baafanneen kaayyoon kee isii duraa sana mee abdii shanaa gaafadhu mee daqiiqaa tokko abdii shanaa gaafadhu mee daqiiqaa tokko sittan kenna daqiiqaa tokko haasofsiisi. Hiriira mul'ata barsuufi. Waa tobsati abdii shan yaada ilmoo sana walii galtee sana naa gaafadhuuti fakkeenyaaf maali bilookiin si sunni fakkeenyaaf ilmoo saadhaa garaa qabdi akkamitti bilootti amma bilookii irraa sii dhumatu baasee barbaadaa jira miti ree fakkeenyaaf utuma inni bilookee bade maayina bilootti teettee taa'u oosan barbaade ilmoon booda isa barbaadde waan ta'eef maay biloo gootee mee bishetti naaf xiqqoo si deegaa tokko. Galatooma tokkummaa laa nama wanti argaa jiru sasii gaafachuu miti walii galteedhaan akkana goone jedhaara jedhaartii hi'i jedhaartii wanti hawaasni keenya as namni 4,500 hubachuu qabu immoo namni gaafa hiqaamaa ta'uu miti etuma hiqaamaan ta'in gaafa gatatu isa dhiiraas haa ta'u isa durbaas haa ta'u inna sittafe hin miidha inni kun akkuma jirutti taa'u mucaan gaafa duraan hiqaamaan qabu siifan hiqaamaa lama taanee yookaan ilmoo arganne lama taanee duwwaa ta'urra jedheen sii baasee mucaas fayyaduu danda'a rakkoo akkanaa hoo dhufe ani hin qabu ati hin qabdu akka taa'uu hin dandeenyu jedheetii jira sida kan jedhe asis immoo jedha hi'i sanaan dura maaloodha dhaarta atamma waan dubbattu sirreessii dubbadhu tokkoffaa wanti dubbachuu qabdu hin adda dhumnaan qoygaa na beeksisiisi hin adda dhumnaan hadda dhufee hojii jammareera mucaasaa kaddamu jechuus hin qabdu ati ifaan ifatti gaafa duraa kana waliin jenneerraa kalamaaf ka tokkoffaa irratti immoo badiinan kee hin barbaannu sun isiin jedhu ati durba situ silaa hin barbaannu jechuudha qaba maaliif inni qaamaan qabu majuulaa as keessatti waan nama ta'u waan ilmi namaa ta'u hin beeytanii isin shamarran baay'ee waliin mari'attanii jireenya keessan diiguu dhiisaatii waan isinii baasu mataa keessanii yaada. Kadabalataa innoo akkana goona hidhee qaamaa sii baase gaafa inni immoo waa'ee mucaatii akkasitti eenyu ta'u sossobdee akkas gochuu qabda malee bulooktee biraa deemtee hadda rakkoo keessatti akkana jedhamuun sirrii miti. Isin lachanuu ijoollee biyya tokkooti dhugaa jiru haasa'aa waliin. Hiqaamaa gaafa duraa kan inni sii baase sababii ilmooti moo ilmoo mitiidha amma. Ilmoo yoo arganne nu rakkisaadha moo akkasii miti. Tola daamaan hin jiru isaa tola daama hiqaamaa qabaattee daama. Keefaa sanaa kana. Kaseena turre dubbuudha. Wanni kuni inni laa jedhe siin jedhee ka'e waa'ee dalagaattis ta'ee yoo boodatti ilmoo argannes ta'e boodatti beek san ilmoon amma dhufu nu miti. Maal ilmoo sila ilmoo ji'a meeqatti argatte ati ilmoo sila ji'a tokkotti dhufee maa? Abdii sheekoy boodattis yoo ilmoo arganna ta'e ishi maal jedhe? Yo boodatti maa inni turraan hin fedha bara ilmoo yaanii fakkeenyaaf boodattis yoo ilmoo argannaa ta'e maal goona siin jedhe? Nu xaqqamaa yookaan ammoo biyya galamee daamee deebi'amaa galamee deebi'amuu danda'a jedhee? Asitti laannillaa jedhe eegan paaspoort eegan iqaamaa baafadhee ka'ee biyya galinaan jedhe malee utuun hin baafatin. Iqaamaa kana ilaa ammas keessatti maaltu nuu gara beektaa? Gurbaan kun iqaamaa kana isa sii baase mitiire? Eegan baafadhee na gargaare. Si baaseera jechuun birri ammoo akkuma jechuun egaa si gargaareera ta'u ishii gargaarsuma ta'u iqaamaa gurbaan asii baase asitti gurbaan goboziidha iddoo iqaamaa sii baasuu sanatti dhugaan ajaa'ibsiifadhe ofii iqaamaan qabu iqaamaa sii baase jechuun xiqqoo dinqisiifadhu malee darbuun barbaadu dhugaan ilma waaqaati jetti Oromoon utuu kun jiruuti as immooti himata kee keessatti tokkummaa dhugaadha. Qoy. Wallahi dinqisiifadhu malee hin darbanii. Dhiifamaa wajjiniin dhugaadha kana yoo maal isin immoo sobaarti beekte maaliif yoo ta'e soba siin sirreessu fuudhee intineedha ajaa'iba. Soba nuti sirreessu. Ati dhiisat hawaasis hin beeka nama sobus tokkummaa ni gaafata calluma hin dhaggeeffata akkuma silaa. Ilaa tokkoffaa mucichi kun asirratti wanta hinatti tole Ilaa tokkummaa amma waa tokko
Baafadhu ma Akka seetii inni kun akkasii. waan sitti hima. Qoy kaan tokko. Kan dubbataa toofsi. Mucaan kun dandeettii haasaa dhabuun dhugaan isaa dhibbaan dhibbatti bakkee beekamee jira beektaa. Dandeettii haasaa qibaatiitti dibanii midhaan midhaan yaada Obsi Mu'aaz Hamza dhugaa obsi. qabaatanii haasa'uu wal addaa miti. Hamza obsi. Nuusa wajjin jirutu beeka beektaa. Hamza obsi kati obsi na dhagaye. Nuti an dhugaa tokkoffaa wannan mucaa kan dinqisiifadhu malee darbine qaamaa si hojjechiisuun isaa kabaja jaalala sii qabaa. Lamaffaa badii bakka jiruuf isa fuulduraa ganaa murteessina. Ilmoon kanuma isaati waan ta'eef ilmoo waa kannee ilmoo isaa immoo akkamitti gargaarataa itti deemna. Haa ta'uutii garuu dhugaan ilma waaqaa waan ta'eef dubbii ati dubbatte isa inni dubbateef isa ati dubbatte bira wal bira qabne yoo laallu tokkoffaa mucaan kun qaamaa si hojjechiisuuf hojjetadhu eeyyama sii kennuuf ofii osoo qaamaan qabaatiin fuulduratti nu fayyaduu danda'a. Karoora fuulduraa baasee si wajjin an jiraadhaan isa keessa jira yeroo san sirraan adda ba'a jedhee kan karoorsin. Osoo nama sirraa adda ba'u karoorse ta'e karoora fuulduraa baasee qaamaan fuulduratti ilmoo arganne nu fayyada jedhee yaadu. Bari arraban nama dura du'a bar cubboo dubban. Osoo sirraa adda ba'u nafichisiis. Moodiitarii nama marii moggoote. Moodiitarii nama marii moggoote itti gaafatamummaa guutuu qabdi. Itti gaafatamummaa guutuu. Argaan jira waan ta'eef argaan jiru seeterii moggoote miti ani immoo argaan jira. Mee namatti galchitu ni ilaala amma eega buufte. Eega buuftee namatti galchitu ni ilaala jechuudha. Nan jeeqina. Karoora fuula duraa. Akkuma dubbadhu. Karoora fuula duratti ta'u sitti muunsaa sirraa adda ba'uufi miti. Suma waliin jireenyatti fufuuf yoo ilmoo arganne akkana ta'a yoo akkasii akkana ta'a jechuun si waliin innis ilmoo yerootii tokko ta'uu dhiisuu danda'a malee ilmoo argachuu inni sinuma fedha jechuudha. Abdii ishee dubbadhu daqiiqaa tokko itti naafuuf waan kanarraa kaasitti fufee. Si galaa jira amma dhugaa dubbanna yoo ta'e haasaa tokkummaa nama jedhurraa dhiirri baay'een na galchiitii ani qaamaa baafadheen dhufaa ati warra kooti jennee nama sossobataa jirra malee iqaamaatti baasuu dhiisiitti hawaasatti finneeyyuu kun warra kooti jedhaan jiru nu warri dhiiraa akka dhiiraatti hin dubbaddaga. Si gala miti inni garuu si dursuun utuu gaafa sin barbaadu ta'e otoo sin jaallatu ta'e waan kana hin godhu. Kana keessatti hawaasi kunis waan argaa jiru qaba nus waan arginu qabna ansis hin beeku isas hin beeku tokkummaa illee akkasuma. Erga qaamaa sii baasee jedhee ati sila gaafa inni gatantare lama gatantartani sillachuuyyuu ati sin gatantarte inni sin gatantare biyya kanaa qabamanii galuun gatantaruu keessa bahee boollan qotadhee dur keessa ture sana hin qabaramee yeroo sana ati sa'atii sanatti abshir keessaa baataa jettee osoo itti dhiyaatte osoo wajjin haasoftee waa'ee bulookuu dhiiftee waa'ee fachuu dhiiftee hambaala hiqaamaadha jedhanii akka miilishaa biyya keenyaa sana godhachuu dhiifte silaa hadda balaan kun ariin hin dhufu. Innis kufee namne atis balaa meeqa keessa baatee deessee gatamtee achitti taftee achii gadi baateetta namni hundinuu balaan itti dhufaa keessaa ba'a hin darba. Garuu namni kun as keessatti eenyutu miidhee eenyutu miidhame waan jedhu afaan keessan irraa iyyuu hin bara namni. Nama deebi'edha. Qoy amma wanaatti ati amma inni galee dhufu kanatti quba qabdaa ati isaa. Maaliif? Maal akkam namni sitti himne maa isatti mana deessee torbee tokkotti isatti mana eenyu keessa jirtu sitti mammaa irraa akka inni nama biraa jana jennaa jiru. Akkam waa'ee kanaa quba dhabe. Hidhamuu isaa quba nan qaba. Goddanyoonni isaan dawwalanii natti maniiru. Anaa garuu naan dawwalu malee intala sii jala jennu hin dawwalaa. Sobaa jedhu kanallee mana hidhaa keessa taa'ee anaa ulfa qabu naan dawwalu isiisa naan dawwala sobaa jedhu kan. Akkamitti bartee san siin jedhe akka inni dhufe ati hin beeku jedhaa isanii nama biraatiin haasa'u akkamitti quba qabdaati. Tokkoffaa isiin natti himi. Wushaa jedhanii isiinuma akkasiin jettuun hiriyaanuma kee isiyaa kana walitti sinna hituuni wushaa jedhanii ijoollee baay'ee kan jireenya diigaa jiru gooddinyaa keessa warra dubartii jireenya keessan keessa galuudha. Abdi dubbiin dabsiin. Na dhaggeeffadhu. Waa'ee dubbii no dubbii dabsaan jiru an laa isin lachuu anaaf jetteedha dubbii dabsaan jiru. Egaa goddonyaatti abar eessatti wal beeknaaniif isiin. Kan maalitti himtiree? Arsii miti yoo feete jaannamii na taatu akka waa isaa sitti himte waa'ee abbaa manaa keetii waan quban qabdu. Asaman billahi alaazim ilaa rabbiin galgala kana nagaan nan bulchi yoon isiin ni jadajjanaaru yoon beeka ta'e rabbiin hoofee deemsisee fidee natti fide malee ani intala quban qabu hin beekullee. Si galee namni natti fidee nama inni wajjiniin hidhamee hidhaa achi keessa wajjin turanii
wajjin karaa deemanii isa karaa deemuun san ija najjanuutti dhumna abdiisha deebi'eera gidduun madirakiisitti kennee waa hojjedhe abdiisha waa ija najjanuu isaa miti amma murteessaan. No, tokko maa inni beekta waa'ee isaa dhufuu isaa quban qabu jetti garuu waa'ee isaa immoo dhagaan jira jetti. Ana isa kana gaafne. Qoy. Seenaa dawwalee jedhaan jira isa. Qoy siifu. Wayi. Akka biyya kana dhufe quban qabu jettee. An quban qabu jetti. Maa dhufeera jettee. Garuu immoo nama ni jana janu immoo quban qabaa jetti. Namni natti maa jetti. Abdiin beekaa wallahi laazim dubbataan oli an kana. Namni waraabee jiraachuu Qoy. Qoy waa wadi naasaadeen nadagee mash. Wanni ni naada wale hin jiru. Gizee karaa deemu kana wanni ni naada wale hin jiru quban qabu siin jedhe. Habibti na dhaggeeffachuu dandeenya. Waldolaa irreechi. Habibti na dhaggeeffachuu. Miyuutii godha dhaltu komsaa miyuutii godha dhaggeeffachuu dandeenya qophaa qofan dubbatinati dhaggeeffachuus dandeenya. Gaafa namni dhaggeeffadhu kaayyoon kan kee amma maali isa jedhu itti adeemu. Tokkoffaa waan asilee irratti adda kutee isin bira darbaa jechuudha. Ammucaa kana hin beeku sinnatti matee hin beeku. Eessatti akka dhalate hin beeku. Natti mannaan rakkoo kee siifan furaa siifan barbaadaan jedhe. Mucaan harkaa badee jette. Eega sirkaa badee natu sii barbaadaa siifan barbaada rakkoon qabuun siin jedhe. Sii galee amma mucaa sii barbaaduudha. Garuu immoo mucichaa bilook gootee inni bilook siin godhee situ bilook godhee haa ta'u rakkoon qabu lammaffaa mucaan kun immoo majuula taa'ee qaamaa sii sirreeffachuu yaadaan si gargaaraa maallaqaan si faana ta'ee qaamaa sii sirreessee birrii sirraa hin nyaanne birrii kee nyaateeraa? Kana naa deebisi. Birrii kee nyaanne miti? Waan si hojjechiise waan ati hojjette waan sirkaa fuudheen qabu miti? Maa wal fuudhee ji'a lamatti wal dhiibnee uumaallaa. Isuma sirkaa waggaa tokko jala jante waan ta'e waan sirkaa fuudheen qabu miti? Asirratti gobosiidha jechuudha. Kunis naa ta'eera akka inni ilaalla akka isa mazaggamu na godha kunis waggaa tokko wajjin turte waan ta'eef jala jante. Birrii sirraa nyaanne birrii sirraa nyaate hin qabu abbaa warraa keetii silaa si fuuchuun midhaan jedhee birrii waliin dhahee sirraa fuuchuu danda'a kun ofiifuu sitti baasee agalatoomuu dheena sitti galatoomfadheen bira darbanni kan 200 nyaatamee dhufe natti yaa'era waan ta'eef asumaanuu galatoomin jedhaan hin nyaanne waan ta'eef baga birrii nyaateen silaa ajandaan biraa immoo nutti banamaa jechuufanii. Ammati dogoggorri kee maali? Ilmoon kan saati ilmoo kaddamachuu ulaagaa kamiirree dhufaa akkamiin kaddamataa ka jedhu itti deemnaa. Dogoggora kee sitti mee darba. Dogoggorri kee tokkoffaani sirkaa hin banne mucichi. Hin banne. Quba qabdhaanumattuu ijoolleen dawwalanii miinzeen kee sodaataa jirti himaan jirtu beekaa dhiisaa jirti tokkummaa booda akkanatti gooteedhaa turan ijoolleen miinzeen ati immoo didde beetta. Jarri garuu natti bilbilaa jiran daareeti. Hin beeku amma fakkeenyaaf na rakkifte. Dubbiin beeku natti heddummeessite fakkeenyaaf. Hiriyaa isaan beektu hiriyaa isaan beeku. Miinzee keenya tokkitti qoyka. Nama danutti ture garuu yaani miizee miti dha. Dhaggeeffadhu. Miizee kan ture durba tokkoof dhiira tokko. Viidiyoon hin jira jechuudha. Hiriyoota isaa beektaa hin beeku. Fallitti ijoolleen darbaan dabarsaa lakkoofsa natti kennaa malee ati lakkoofsa nama tokko kennite jechuudha. Sunis shakkiina keessattuu miira. Sodaa qabda ta'ee rakkoo ati qabdu wallaalu malee akka rakkoo qabdu shakkii as keessatti. Naa kennuu hin barbaanne. Qoyka obsika. Afaanitti nan qabiyyee. Waan asirraa hubadhen sitti maayira. Miira sodaa wayee qabaattu rakkoo wayee jiraatu malee imannaa kana keessatti mummuama qabdaa rakkoo qabdaa jechuudha. Garuu amummuamtus mucaa baataa jirtaa waan feete taatus ilmoon immoo sirkatti gatamuu hin qabu ganaatti adeemnaa jechuudha. Waan feete taatus. Garuu mucaan kuni si gateeraa hin badee jechuu hin dandeenyu. Hin badee jechuu hin dandeenyu. Amma wanti nuti isarraa barbaannu walittis hin deebifne yoo inni sitti deebi'uuf hammam fedhii qaba. Gabaabumatti. Ati osatti deebi'uuf hammam fedhii qabdan immoo waliin guddifattanu. Diigumsarra dubbii hunda dhiibnee isii kana irratti utuu mari'anne yoo abdii shakkam jettu maastar jirtu. Yaada bareedaadha yaada bareedaadha. Dheeressuu dhiibnee namni illee walitti bu'aa. Inni illee dhiifama godhee mucaan kun illee utuu baalageedha jenne ilaali. Birrii seerraa nyaanne maastar hin nyaanne waggaa tokko janajjaneera ji'a lama wal fuudhanii qaamaa hojjechiisee fi miqqanyummaan qabu intoleen malee balleessine jechuun walii isiitu bilookee kana sana isin jenne jechuu barbaadeeti himmiine bada ulfuma. Amma gaa akkanitti meeraabar. Akkasitti bilooke. No. Ilaalga. Dhaggeeffadhaa waan darbe dhiiseeti. Qoy abdiish. Himatuma keerra dhaabbeen deebisaa sii deebisa akkasitti bilootte san.
nagaafachuu didee san ulfaa na iyyaafachuu didee maal taate naa jechuu dinnaanan biloo kee jette. Sii galee ulfa garaadhaa qabda yeroo bilootti kana. Daa'ima isaa garaa kee jira jechuudha. Eega deessee immoo mucaa yerootti siqaayyuu bilooftee amma immoo barbaadde jechuudha. Kana ammas immoo. Argitee? Barbaaduun kee nollee ilaali. Qoyika obsi. La. Asirratti. Nagaa. Banaaf immoo. Asirratti wanti dubbachuu tokkummaa. Waa ilmoo irratti. Qaamaa irratti walloluun keenya mallee waan ulfaan jiru. Isinin sobaarte malee loliifni keenya waa'ee qaamaa irratti waa'ee isin itti ajaa'iboo manatti motot gootee arrabsite ajaa'iboo arrabsite irratti gorsee isa namni warra ofii gorfatu gorsee jennaan gara galii mataan ajjadduun akkamitti namni dhibbaa manaa ofiiti gara galii mataan ajjaddu siin jettee siin. Loliifni keenya tu waa'ee ulfaan mul'atu. Qoy siifu. Amma furmaanni mucaadhuma kee guddisuudha akka inni itti gargaaru wanti biraan jiru. Ati garuu gara galii mataan jedhu jettee taani isaan. Jenne. Wallahi billahi jecha kana hin jenne. Mee mojatteetti jedhee kakatti. Wallahi billahi jecha kana hin jenne. Garuu waa'ee nagatee hojii meeqatti dhaqee maatiitti na himatee ennaan waa'ee hojii sin galchuus. Siifu qaa ammalaa yaada araaraa dubbannu amma gaa kalas walii mannaan gaa. Amma wanni isin beekuu qabdan gidduu keessanitti amma ilmoon argame duudatti ilaala. Kan keessan dhiisaa bakka akkana naan jettee akkasana naan jettee dhiisaati gidduutti inni dhiiraas atis ta'ee duudaa suni abbaa malee hin guddatiin ilmoo malee hin guddatiin jettanii yoo kan yaaddan ta'e walii mannaa keessanii asumatti gabaabsaati kara furmaataatti utuu deemame bareedduudha kalas walii mannaa dhiisaa amma booda akkasumatti fakkaata tokko garaariifadhe. Ani machuun barbaanne bardiifamaa asirratti isa siinii nagate jettu ofii na bilooyitee badde daayirektii masmara lama qabdi lachuun na bilooyite waasaappii na bilooyite himan na bilooyite ta'i bakka meessa eessa jirti ni dhaqare bakka siin itti beeku bakka kaa'e guurrattee baate meessa tan beekaan naqaan. Garuu namni dubbatuu fi dhugaan lafa rajin godhadha. Rakkoon qabu qaamaan nama buloo kun rakkoon qabu sitti nagaaminiiti. Tadhiisi amma waa'ee haraaraa dubbanna. Keetiidhuma kanaatiin kan wal fakkaatu warri amma iqaamaa baafattan iqaamaa jechuun ittiin gadi ba'anii kubzii bitatanii ol galuu malee hangoo wal irratti agarsiifannaa yookiin ol jedhanii gadi jedhanuu waan dabalataa humna dabalataa fidu hin qabu hin da'u wan jalatti nama galcha tokkola amma nama akkasitti keetii akkanaatiin iqaamaan baafannaan abbaa manaatti garagaltee billiqettee mana shoortaatti fiiddee yeruma sana hiikamte jirti. Sigala iqaamaa jechuun walirratti hangoo agarsiifannaadhaan osoo hin taane gadi ba'anii kubzii kun akkuma ammaa bishaan laata ergasii boolla keessa dhokatee taa'u karaa irratti hin taa'e hojjeta taa'iru kanaana malee waan kara seeraatiin deemu humna yookiin ana caalaa akkasitu caalaa waan dabalataa fidu tokko hin jiru iqaamaan. Warra amma bara kana iqaamaa sirreeffate bultii nama hedduu diigamee jira sababaa iqaamaa baafachuutiin jechuudha. Kun iqaamaan wanni ni jijjiiru tokko hin jiru wanni isin beekuu qabdan. Utuun nama akkasii ta'e gaalaa hadha ji'a meeqan ni deebi'ee ati akkasii siin jedhaan jiru siifu waan akkasii siin jedhaan jiru ati akkasii siin nama biraatii jedhamaa jira siifu keenya. Ati akkasii siin jedhaan jiru bara obboleettii koo. Asirratti nutti kakatteetti wallaahi nutti kakatteetti yoon isiniin goone jettee nutti kakatteetti anas ijoolleen maqaan kee maa inni koyi namzaa biraa kun. Akmale ana reeffannu faa dhaggeeffadhu akka dhufeen dawwalee fi dhaggeeffadhu dawwalee fi jennaan akka dhufeen silkii godinyaa godin dawwallaaniif silkii narratti kaafteetuma achi nama naasaatuma narratti cufte ana kan dawwalee fi dubbisa namaatiin narratti cufte tun dubbisaa jiru. Dhiiseen bakka dhiiseen asumaan dhiisee jechuudha. Achi sagalee godinyaa kotti qabdee maal jettee birrii 3,000 borii jette. Birrii 3,000 ana namicha reef dhufee baara raabbu. Birrii 3,000 borii akka inni naa ergu yookaan an ta'in immoo labsii tokko na barsiisi. Akkamitti dhufte nagaan dhufte moo qaama nagaa geessette moo dhiiftette moo itti nan gaafanne beekaan yoo dubbii dheeressite si harreetti hin fe'amu beektaa dubbiini. Dhiisi rabbi taama diina gaaroo godheedha. Qoy yeroo tokko. Waa'ee of keessaa waa'ee jakkan of keessaa akaadeen jechisiis waa'ee jakkan of keessaa akaadeen mura godhamanii. Bilbilaan dhufee dawwalee fi ennaan narratti cufte jette sana. Qoy yeroo tokko waa'ee isa gaafadha. Gifti na dhaggeeffadha. Dhaggeeffadhaa silaafii tokkummaa.
yeroo tokko waa gaafadha isa borii maal laa ergi isa borii maal laa ergi yoo dide maal ta'a jette natti argine borii jette ana namicha reefuu dhufee baararraa bu'ee ashaboonarra jiru borii birrii 3,000 yoo erguu baate anatu godhaa fi waan hin godhu jette jechuudha. Waan godhamu see kenna fi sagale wallahi billahi sobar birrii 3,000 naafa ergu jedheera garuu liqii namaa liqeeffadhee dandahe naafa ergu jedheera anofteenaa saa malee akka keessa bakin deesseen haasa'u amma gaani murteettan darbaa meeqoy amma na dhaggeeffadhaa hubadheera haasaa hubanneera fudhattu jecha obsaa amma furmaata barbaan haadha warraa kee kana yoo deeffattee ilmoo kee waliin guddifattee oo mooti maal maqaan kee? tokkummaa kakeetti nama siin hoogganama tokko Boris dhuftee ati sillee rakkisuurra miidiyaan Boris miidiyaa kee dhufanii rakkisuurra akka isi amma fakkeenyaaf yeroo nufu sana keessatti jechuudha gooddanyaan koos gaafatanii maal jette hin fedhu waan hin fedhu isheen barbaadu jette ilmoo saabicha akka guddifatu naan hayyee hojii seenee ilmoo isaan guddifata achi fiidee as fiidee moo wanti waa'ee maqaa isaa haasawsiis hin jiru eega san feene maaliif waa'ee isaa dubbattaa jedhanii dhowwanii jiru meen jennee jettu hin fedhu jette. Eenyutu dhowwe nama dhowwe sanaa fiddaa? Dhowwanii jiru eenyu jaarsisuun nan barbaada. Mee isii dhumti mee arraba dura namaa du'a mee hin barbaadu hin jennee jettu. jedheera isan kaadhi. Ayyee. Kanaaf iyyuu ilmoo ammoo otti deebitee qoy mee waan gaafadha obboleettii kiyyaa yoo itti deebitee ilmoo kee waliin guddifatte hoo? Hin barbaadu. Ilaa ammas dhaggeeffadhu. Maaliif jechuun ilmoon kun abbaa fi haadha karaa karaatti guddachuun gaarii miti. Dhaggeeffadhu hin jedhin ati jettee kaate. Isa ni jedhu miti. Ani waan itti jettanii mee bar waan namni dura dubbatee na dhagaa amma ilmoon kun mee himata keessan ijoollee taaftaa godhaa mana fooloo gochuun nagatinaa ilmoon kun karaa karaatti guddachuun si gaarii miti yoo walitti deebitanii mee qoy falmata qoyal tokko nan fixa afaanii amma silaan teessa maafaa ittiin inni harkaa gattaa haasaa dhabami minaayina ilmoon kun qobaatti guddachuun gaarii miti walitti dhuftanii inni illee dhufeera yoo ilmoo kana waliin guddifatte yoo ilmoon kee kun abbaa fi haadha adda addaatti facaatee oda qaawwi bakka abbaatiin itti dhaga'amaa garaagarannaa itti dhaga'amu yeroo ilmoo kana waliin guddifattan ogeefti. Amma laal isatti hin deebi'u hin barbaadu naan jettu kana sedhammoo narkaa badee jedhaa turtes kanas yaada keessa naa galchiga narkaa badee natti dhiisee badee jechaa turte siigalee amma immoo argame inni ilmoo guddifachuu tarii fedhii qabaachuu danda'a amma mee eeyyamamtuudhaati. Miyuutii irra jirta bilbila naasayin kana wallan bilbila naasayin. Bilbila haasa'an jiruun. Yaa jechuun ilaa jalqaba narkaa badee waan jettu naa kaaftee amma immoo waliin taatanii inni illee hojii agaluu ree dhufaa eegatti rakkatte eega dhufeera ta'e amma hangatu aboona dhaga'ee addeebii. Isa gaafadhu ana nan gaafatiin hin fedhuu minaamni kana isa gaafadhu dura. Okay. Ayyee sitti deebi'uu fedhii qabdi siinii. Ilmoo kee kana si waliin tokko taatee ilmoo kee akka abbaattis irra jiraattee akka haadhaattis walitti dhuftanii jaalalumaa yoo guddifattan akkam jetta Akimal? Akimal miyuutii irra jirta Akimal? Akimal? Dhageessee waan jedhu Wantarinuu bakkatti bareedu qaba beekta masmaratti bareedu qaba masmara irratti ta'u qaba beektee hundinuu. Kanaaf iyyuu bakka sila akkas jedhamu irra kuteera wanti kun. Kanaaf waa'ee mucaa yoo ta'e rakkoon qabu mucaan adda addaa yoo naa kennite ani nan guddifadha mucaa rakkoon qabu. Okay baay'ee gaariidha jechuun ilmoo immoo irra walii darbaa. Namni wal lolaa wal dhabaa walitti bu'aa siigalee ilkaanii farrabniyyuu wal lolaa wajjin jiraata.
isa sana irra darbitee utuu walumatti deebitanii ilmoo Ifama bakka kana darbeera beekte. Hundas hin dubbatan beekte. Jaarsaaf jaartii gidduu kan beeku rabbuma beekta. Namni hammuma ta'e tokko beeka malee wooma namni himate afaan namarraa fuudhee dubbata malee. Waan hunda dubbachuunis faayidaa hin qabu beekta. fedhiin kee akka miree amma hime fedhii kee natti fedhiin kee maali mee fedhii kee natti mayyee waa ishee waliin Fedhiin kan koo mucaadhaami waa'ee mucaati silaa wanti walitti nu hidhu mucaadhaami amma waa'ee mucaa malee waa'ee waan biraa wal biraa wanti nu qabnu hin jiru. hin guddifattaa mucaa Mucaan guddifadha. ammallee mucaan haadharraa isoo adda ba'uun keenya haadha biratti ni gargaartaare Nama kennee tura koo jee tokkottu yoo inni waa tokko wanta kan qabdu. jechuun ammatti gaadhuma biratti gargaarama garuu dubbii kana jaarsattu tuunis hin kenne jaarsa barbaade namni isin dubbate araaramtanii akkam jettan Tokko manni kun kaata kute keessa kute bar kaata keessa kute akka namaatti maddee nama itti maddee kabaja isaa dhabdee kadhatee dadhabee dhiise. amma sitti deebi'u karoora qabdi siin nan deebi'edha jechuudha ilaal sitti deebi'u karoora qabdi siin tokko mamma galatti dhaggeeffatu tokkummaa walumaa galatti waa'ee mucaati mucaanan guddifadha naafa kennitu haadha qaba alhamdulillah maatii qaba maatii kottiin ergadha waa tokko achitti gargaareen guddisaa mucaa. Okay mee al tokko abdii shawaa jettu qabda an murteetti darbuufan hin deema ani ila namni kan na hubachuu qabdani ani asitti jaalaluman fedhe malee waa'ee bultii jaarsummaa miti asitti dhugaa miidiyaan TMN sagalee haqaati. Haquma murteessa dee jiru. An dogoggora jira sirriina jira badaa jaarsummaa hin jaalladhu sinii galee jaarsummaa badaa amma kana hin jaalladhu jechuudha. Garuuti eenyu nan buuse galchaa muna si deebisaa qoy munaa akwaati dura dhufte fakkaata. An jaarsummaa badaan dubbadhu garuu haqni immoo haqa immoo nan jaalladha. Haqa murteesseen geggeessa garuu utuu haqa murteessin dogoggora natti nama irra dhaabbadhee dogoggora uumame irra dhaabbadhee mucaatti dogoggora qaba boosii dogoggora qaba fuulduratti immoo maaltu ta'uu qaba yaada jedhu TMN ergaa isaa dabarsaa jechuudha. Hordoftoota isaa waliin jaarsummaa hedduminaan taa'uun ulaagaa barbaada. Haa ta'uuti garuu ijoollee kanaa carraa kennee nan kadhachuu barbaade. Ilmoon isaanii kun abbaa fi haadha garaagaraarra guddachuurra mucaan kun itti deebi'ee ilmoo guddisee waan jedhamu barbaade. Mee abdiishaa waan kana irratti waan jedhii yoo jarree yamamaa ta'e jaarsa lakkoofnee nama sibiraa sana maastar kun nama walitti naa fidee araarsu maastaritti dhimma seenee ture hin bahe malee keessaatiin quban qabdu nan beeka naa himameera ijoolleen naa himaniiru. Tokko amma waa'ee badii dhiibnee waa'ee araarama jara irratti wanti akka malees beekuu qabu. Irra caalaan keenya kan nuti baddalamnee hawaasni 9,600 kun ajjala jiru yoo jabaate nama 100 biyyaan nu daawwataara. Ho'i 200. Hawaasni guutuun kun kan inni maatii isaarraa fagaatee jiraataa jiru haadhaaf abbaa otuma jaallannu qabnu nu jaallatan osoo qabnu nuuf yaadu dhabuu keenyaan ta'uu isaa hubadhaa. Namni sa'aatii kana inni kaan biyya bulchaa inni kaan baratee biyya adda addaa jira inni kaan yeroo gaddaa yeroo gammachuus maatiidhuma wajjin jiraataa jira. Kuni nama nuu yaadu dhabuu keenyaan alarratti gabbaatanii alatti haftanii alatti dararamtanii deebitanii isinis carraanis hin qabdanu qormaaf gugguufuudha. Malee carraa biraa tokko hin qabnu. Kunoo maalirraan dhufe haati keenyaaf abbaan keenya wal jaallatanii nu jaallatanii nu kunuunsuu dhabuurraani. Jaalala isin jaalladhaa miti jaalalli. Mul'anni isii akkami waan jedhu turaan. Amma isin wanti yaaduu qabdanu akimal siifuuf yaaduu miti siifuun akimalii yaaduu miti. Walii akkasin hin yaadne akkasii walii yaadaan jira sillachaan irratti argaarra. Garuu ilmoo keessanii kana yaaduu qabdu. Carraas hin mudate kana ilmoo keessanii dabarsitanii kennuu hin qabinaa. Akka keessan isinis akkasiin bor carraan ilmoo keessanii achi tamtimmaatee baddee harka namaatti galtee boris alatti deebitu hin godhinaa. Yoo kamuu rakkoon jiraate yoo kamuu dhiibbaan iddoo keessan chaalenjii adda addaa jiraate ilmoo keessanii kana yaadaati jireenya hadha isin keessa jirtan kana ofirraa mucaadhaaf jecha dhiisaatii mucaa keessan jireenya biraa jiraachisaa
waan jedhudha. An tokkummaan jedhaa yerus anis akka mataa kootitti kan hin jedhaa yeroo. Yaa akkas. Guutuun nama ilmoorraa fagaatee kan inni jiru waliin yaaduu dhabuun nama danuu hiikee jira. Abisha Inni itti kaan gadi dabalaa ba'ee saakeetii itti dabalaa saakeetii ijoolleen kun maatiidhaan wal firoomfatu laal sii galee wal keessa jiranii wal dararuus hin danda'an hin jedhu malee fakkeenyatu kun akkaaftee turte intalli mucaan nuyi quba dhabeeraa daa'ima isaa nutti ergin guddinaa maatii eenyu jedhe maatii gurbaatu jedhe gurbaa kana hin jaallatu quba dhabu malee gurbaa hin jaallatu sababni isaa immoo nutti ergin jedhan utuu gurbaa hin jaallanne maatiin akimaliin jaallatu akimaliin maaliif jaallatutti barte yoonaan jette ilma isaa nuu dawwalaan jiru inni nurkaa badeera ilma isaa nutti ergi ilmoo isaa nutti ergi intala nutti ergi nuti hin guddimnaa jedhan ilaal argitee keessatti jarri kun namoomni jirti jechuudha. Ijoolleen kun biyyaanis tokko achi bashaashaanii fi caggoon garaagarummaa hin qabdu. Siigalee goomni ollaadha booreedha nan beeka. Yaa garaagarummaa hin qabdu ijoolleen kun laal biyyoomas qabanii quba qabaadhu gaa. Aadaatu jira, safuutu jira, olloomatu jira. Tariin tara kana gorfatee sirreeffatuu danda'a. Maatii jiraa walitti fidanii jaarsummaa dubbatuu danda'a. Isiinis gama miidiyaatiin isa komachuu dhiiftee innis haalaadha warrummaatii yoo itti deemanoo. Wanti kun fagoo walitti hin dhumne. Tu nama fagoo walitti dhufe namni tokko yoo miidhame booda maatii waliin hankaaku quba qabaadhu tokko miidhamnaan. Kansaas kansiis. Maatiin sammuu nama nagaa akka ta'an ittiin naanaasaa jiru. Daa'ima kee ergi nu dawwalaan jiru daa'ima hin guddimnaa ilmoo kee hin guddimnaa jedhanii jette laal. Namooma jara keessa jira maatii isaa keessa. Nama guddaadha maatiin akimal. Nama kabajaati. Nama ulfina beeku, nama aadaa beeku. Siigalee sababni isaa intala kana fageessine ofirraa akka inni jira intala kana fuudhee beeku waan ta'eef. Isa kanaaf intallis kana yaaddee akimalis maatii kee kabajamaa sana yaaddee intala kanaa waliin walitti dhuftee intala kee kana oo guddifatte irra gaariidha obboleessa kiyya wallaahi. Amma miirri haarii tasgabbii dhabiinsi eenyudha. Namni gaafa walitti siqe wal hubataa deema, wal dhagaa deema. Namni immoo walirraa hin qabne iyyuu danuu wal lola. Kun immoo ilmoo gidduu keessa hin jirti. Yeroo kamuu wal irraanfachuu hin dandeessan amma lubbuun jirtanutti ilmoo gidduu jirti waan taateef. Siigalee rakkinni ishee sin hanqatu. Booda gaafa obbarte haadha koo dhukkuffatte jettee sasiin boossu ilmoo kee teessee ilaaltu bira dhaxxee maal taate ittaan malee. Siigalee abbaa koota akkana ta'e lafa abbaa kooti nageessi jennaan booda suma si jibbitu fudhattee dhufti. Eessayyuu yoo jiraatte. Ilmoon kun isin gidduutti hidda guddoodha jechuudha. Hidda guddoodha. Ani waa shakkaan ture dhiifama naa godhi akka waa akkachuu barbaademu waan jedhanu yaadaan ture rabbiin na arga. Kaleessa gaafa siin natti himtu nafsiyyaan koo danuu na badean. Mucaan kun waa akkii barbaademu gaafan jiru. Kana miti garuu dubbiin akka yaade sana miti. Kanaaf waan kana utuu dhiisanii jechuudha abdii shatti fufii itti islaama irraa jirta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaadni kee yaada xuruudha. Dubbiin kun akkuma itti jaarsummaatti tu deebiin keessaa dhume baay'ee waan gaariidha. Mucaan kun immoo akka isheenis akka himattetti innis akka himattetti dhugaa qaba. Inni dhugaa qaba isa dhugaa taanaan. Dhugaa qaba. Waan tokko waan itti balleessi hin qabu akka nu dhageenyetti sirraas dhagaa turre. Sirri. Waa baay'ee atis dogongora miira keessa galtee haasofteetu tokkoffaa Hamzaa nu warri dhiiraa wanti nu hubachuu qabnu ijoollee dubartii irraa maa'inni isinitti fakkaata ijoolleen durbaa innaa ulfaanu hormooniin jaraa hin jijjiirama. Tsabaan jaraa kompiliitilii hin jijjiirama jara miti. Waan haasaanus waan dhiisanus hin beekan. Kanarra darbuu qabna nu warri dhiiraas. Innaa sana isheen ulfarra waan jirtuu fi waan haasoftus waan dhiisus hin beektu. Kana beektaa saayinsiidhaanis taanaan hormooniin jaraa waan jijjiiramudha. Atis ittiin yaadiniiti Hamzaa kiyya yoo dandeessanii rabbii jedhaati keessa bitaa baay'ee nama marartu lamman keessanuu dubbii keessan kun atuu keessaan dhumee fi tokkummaa yaada gaariidhaan jedha akka kootti galatooma. Yaa itti dabalaa isaa keetii ammas dhugaa gurbaan hima intalli dhugaa qabdi. Dhugaan gurbaa maali? Waa jettee turte sila akkasiin jette sana hin jenne garuu an jechuun barbaadu waa'ee daa'imaa irratti daa'imas hin beeku naamin yeroo tokko jechuu faa barbaada waan jettu kaaftee turte siin hin jenne garuu gurbaan kun cubbuu nutti ta'a jechuudha. Komiin qabu kanarratti isiin darbattee turte waan kana hoo dhageessaniitu ta'e silaa na yaada dhaqaa dhiyaan kooti waan eenyu ta'u jechuudha. Garuu mucaan waan kana hin dubbanne goboziidha jechuudha hin beeka zoolbal hin jenne jechuudha. Waan ati jette sana hin jenne akka itti yaadde sanas hin jenne.
intalli kiyyaa jedha jira intala kiyya nan guddifadhaa mucaa kiyya guddifachuufis fedhii gaan qaba maatii kootti kennadhe guddifachuufis fedhii gaan qaba jedhaa jira. Mucaan asirratti dogoggortee jechuu barbaada. Intalli dogoggortee asirratti waa isin jette irra hin deebi'u. Lammaffaa dogoggorri kee wal hubannoo fi tarii miirri ulfaa'uu gaafa jiru eega jiraatillee gadeesse xiqqoo sammuun keetti kikkilee ta'uu danda'a waan ta'eef akka waan badeetti ilaaltee ennaan irree dhufu atis tarii ennaan biyya galee hordofaa turtee mucaan kun eessa jira rakkataa natti deebi'aa jettee dubbataa turtee jennee utuu gaafanne tarii mucaan ani yaafanne ta'uu danda'a gaafanne qabamu alhamdulillah jette ta'uu danda'a gaafanne deebi'u auzu billaa jette ta'uu danda'a si galee ishuun isa nu keessa jiru imaana si qofa keessaa miti gaafanni qabamu alhamdulillah jettee ta'uudha. Isuma ulfaan jirtuun gaafa ni deebi'u garuu wana auzu billaa jettee lakkoofsa fudhatte jechuudha. Kun waanuma uumamaa nama hundaa keessa jiru. Haa ta'u garuu mucaan kunis deebi'ee dhufeera mitiiree. Maatii keetu ni kaasiidhe mitiiree. Jaarsa kabajaan aadaaf duudhaa eegee maatii keetti ergatee si fuudhe mitiiree. Nama hin didinaati. Jireenyi bultiin tokko mataati ilaal waa dhugaa tokko immoo sitti. Dhiifa manaa godhii jalqabaa eerumeen bahe naan jette miti laata dhiifa manaa godhe nama biraatti eerumtee turte dhiifa manaa godhe waan dogoggoruu baadhe akkana waan naan jette natti fakkaata isa dura eerumeen ture naan jette natti fakkaata utuu isatti hin eerume akkasiimi akkas naan jette ila bultiin kee tokko hin diigama ilma namaa kamittuu namni walitti bu'aa hin diigama garuu bultii diiguu irratti xiyyeeffachuu hin qabdu amma dandeesse miidhamtee obsitee rakkoo qormaata bultii keessatti sitti dhufan hunda dandamattee hin deemtu taanaan rarraatee habta hin gatamta karaatti habta hin kufta humna dhabda hin gatamta fira dhabda yoo olii gad deemtee ilaalta ta'e garuu bultiin immoo gatii kaffaluu barbaada jechuudha. Bultiitti hin galle akkamitti beektu ta'e jetta naan jetta ta'e an sababa kanaan irra caala fuudha dhiise rabbiin na arga. Bultiitti gaafa galtu gatii itti kaffaluuf addan baa karoorsuurra gatiin itti kaffala waan achiin dhufe hunda obseen fudhadhaa. Ittan miidhama ittan cabaa yoo wanti miidhamaa dhufe ittan miidhama obsan qabaadha irran darbaa jettee danda'uudhaa qabda. Ijaan ilaalaa waan dogoggora ijaan isarraa ilaalaa beekaa irra darbita bultii kan itti fufsiisuu jette sirreessuu isuu ta'edheen sirreessa jette. Amma bultii tokko heerumtee gaafa baatu lama heerumtee baanaani mucaan kun maal jedhe sadii sin baata. Naaman sadaffaa sin baata. Obsan qabdu waan taateef. Waa'ee bultii keessatti lamuu amala sii taa'ee. Sadii immoo sadii. Ankola mettee kan saa sadii. Kan saatti nan deebi'a qola. Inni sadii fuudhee jechuudha. Isatti sinan deebi'a kee qofa miti. Kee qofa miti. Kee qofa miti. Inni ati eerumtee yeroo tokko lama yoo baate ammas nama tokkorraa ilmoo biraa tokko argattaa. Ammas nama biraa tokkorraa ilmoo biraa tokko argattaa. Jireenyi kee hin diigama. Sitti fakkaachuu danda'a amma. Tarii qaamaa hojjechiifadheera akka fedhetti jiraadha jechuudha. No, inni ulfaata. Biyya Ameerikaa maan jiraatu? Inni ulfaata. Galgala keetu bada. Hin booraa galgalli kee. Galgalli kee si jalaa booraa. Galgalli booree jechuun yeroo ati humna hojjechuuf humna dhabdutu jira. Yeroo ati teessii namni achitti si gargaarutu jira. Bakka gatteessu tokko qabaachuu qabda. Waa adda diiguurra ijaaruu filadhu. Utuman isinii ka jedhee lakkin ta'u jechuu danda'uudhaa qabda. Inni dabalataa atis obboleessa kiyya. Dhalaa amala sii dadhabdee irraan adda baa yoo jetta ta'e hundaanuu amalaan waliin galtu akimal. Hundaanuu waliin galtu tokko adda baatee amalli si dhibeennaan wajjin rakkattee boolla seentee obsitee dhoksitee wajjin hin jiraattu taanaani ammoo kan biraa yoo fuutee sirraa adda baata amala hin dandeessu waan ta'eef. Hin aarta ta'uu danda'a hubachuu dhiisuu dandeessaa. Gatii kaffaluu qabda. Bultii ijaartettaa bakka ijaareera bakka. Gatii itti kaffale waan dhufu hundatti fudhadhu. Beekaa obsi beekaa dhiisi bakka. Eegatti seentee utuutti hin seeniin malee itti seennaan bakka. Gatii dhufu hunda kaffalee mataattan ol fudha. Balaas nagaas jechuu danda'uudhaa qabda. Isa kanaaf waan kana akimal yoo na dhagaa jiraatte. Ani maatii keessan seera biyyaatu jira. Maatiin kee isheedhaan hinaasaadha warraa keetiin hinaasaa ittiin haasaa jirti. Jaarsi biyyaa isin dubbate aadaaf duudhaadhaan yoo isin araartee jaarsatti isin kennine
An bilbilee dubbadhaa jedhee nan kenna fakkeenyaaf. Maatuma keessan keessaa kennattanii namni maatii keessa itti isin dawwalee isin araarsee waliin jireenya kanatti fuftan akkam jetta tokko. Asumatti immoo nama kennannee namni kun walitti isin araarsee walitti yoo deebitan akkam jetta. Lama. Lakkiiti in obsinaan dhoksinaa rakkoo darbee akka barnoota fudhanneeti jettee yoo deebite sadan kana akkam jetta himee akki waan kan. Isin hin deebiti naaman hin deebiti. Nagama sagaleen koo. Yaa nagaa. Ma wanti doskamu wanti inti ni jedhamu hin jiru beekte isa hattuu gaala hatee ofii dhokatu ta'eera amma. Kanaaf iyyuu waan walitti deebi'uu fi deebi'uu dhabuu keenya rakkoon qabu namatti kennamee ilaalamu. Garuu immoo waa'ee mucaa immoo rakkoon qabu siin jedhan. Kakotti. Okay. Ishi namaan ni ilaallattu namatti isin kenninu. Namatti rakkoon qabu ilaalu. Kanaaf iyyuu naan waa'ee mucaas yoo ta'e waan hundaaf iyyuu jaarsi walitti deebines deebi'uu dhabnes waan jiru jaarsaa ilaaluu rakkoon qabu. Garuu immoo wanti sitti maddu tokkummaa wanti sitti maddu mucaan kun akka qoraatti dibeete ani bakka nagetti hiriyaa koo sababa kootiif jettee hiriyaa koo tokkoon qabdu beekte ani yoon badii qabaadde na eeyyamuma keetiin ala nagaa gaafachuun qabdu. Dhaggeeffadhu laa isuma ammaa keessatti wanti sitti mu qabu walitti deebinee deebi'uu dhabne maqaa hiriyaa kootiin wanti isiin akkas ta'e jettu hin jiru beekte. Yoo badii qabaadde bakka biraasuma nagaatti naasa'uun qabdu namatti dhufuutiin siin jedhe lola hin taate. Kanaaf iyyuu wanti dhibee qabdu namni kana jala jiru hundinuu namni 2026 kan nagaaru jechuudha. Addaa kaasee maqaan hiriyaa kootii nam tokko dhuftee sitti dubbatis taanaan miidiyaa irratti dubbatamas taanaan akkanarraa dhorkitu jechuudha. Okay, galatoomi. Viidiyoo bana dhobboleetii koo waan sitti madda. Akkuma yeroo tokko shabakarraan bicuusi sikaa shabakaan na dedeen beeku ergaa tokkittiin bicuusi keessa buufadhe deema haasaammaa keessatti. Ni yamama? Buufadhu. Isa tokkoffaa irratti ijoolleen keenya amma haraara jaraan furannaa namni lachuuyyuu walii yaaduu dhabus ilmaanii akka yaadu akka ijoolleen keenya carraa keenya hin arganne inni ittimneerraa. Kanatti aansee ijoolleen keenya biyya Suudii jirtanu adaraa rabbii jedhaati. Ijoollee biyya Dubaay irraa ifiicuusi barumsanuu fudhadhaa. Jara bira kunoo jara waggaa meeqa ta'anii waa wayii gidduudhaa isin argamu nu fuudha sodaannee kanaaf ta'a jirra. Yoo walitti illee dhufame dubbiin amirii rabbiiti. Wayitti waan nuun ariifatinaan jedha. Isa kaanis immoo daftanii yoo nu kaane biyya kanaa qabamnee galle bulookiitti ariifatinaa. Qabaan amara rabbiiti. Inni dhiiraas inni durbaasi. Isiniin jedhaatte fufaa. Okay. Waa'ee bilookuu irratti irra caalaan gorsan dabarsa. Irra caalaan abbaa warraa namni irraa qabamnaan kaadu. Irra caalaan isaa galman qabu. Wallaahi wabillahi qabamee dhukkubsatee abbaa manaa kee waliin hin takka eenyuun taatu taanaani abbaa manaa kee si fuudhee sanaa waliin gatiin kaffaltu bakka inni jiru taanaan ati amma lubbuun jirtutti bultii gaariin qabaattu. In gatamta boota. Amma sitti mul'atu. Hundinuu sitti fayyadamaa si gata karaa irratti. Abbaan manaa kee si fuudhee si wajjin jiraatee itti heerumteetta taanaan. Itoophiyaa galee, Allayyaa galee, hin cinfattu taanaan. Wallaahi billaahi saree buusaa raaceetti taata. Garuu yeroon sitti fakkaata. Hin fudhattu amma yaada koo kanaan beekan. Yeroon si shawwada garuu. Amma abbaan manaa